Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaanaala kootii. Warri chaanaala kootii fi haaraa taatanii sabskiraaybii godhaa maatii kootaadhaa galatoomaa. Kan kanan dura maatii naatata hundi keessanuu galatoomaa bakka jirtanitti. Amma hadhaa waddaa ispeeshaalii kan foonii isinii qabadhee dhufeera foon qotiyyooti. Baay'ee bareeda isaatii akkana haphifnee kukkunnaa haphii isaatitti jechuudha. Walqixxeessee haphisee sirriitti haphii godhee kukkutaa atikiltii waliin waddaa baay'ee bareeda isaatii akka malee mi'aawaa. Hamma dhuma viidiyoo nafaana turaadha. Amma kanatti haphisee kukkutaa jechuudha. Akka gizee kan kukkunnu osoo hin ta'in haphiseetiin kukkutaa sirriitti haphii ta'uu qaba. Yeroo san immoo ibiddarra waan hin tursiifneef dafee nu bilchaatallee ni mi'aawallee kanaafi haphisee kukkutaa jechuudha. Baay'ee bareeda isaatii akka jaalattan abdiin qaba. Kanaaf amma immoo akkanatti kukkutaa jechuudha. Sirriitti haphisaa jechuudha. Baay'ee bareeda isaatii akkanatti walqixxeessee kukkutaa. Amma kukkutadheef ta'eera kun sirriitti haphii. Amma qimamoota itti galfadha. Qoondoo barbaree, kamunii fi rozmariidha. Kan kalarii nyaataati, sooqidda, hirdiidha jechuudha. Kun immoo sooyaa sooyiidha. Kan fooniin yeroo foon iddanii yeroo hundaa ittiin fayyadama. Baay'ee bareeda isaati. Sooyaa sooyii soosii jedhama. Suuqii mamarattuu ni argama. Baay'ee mi'eessa. Yeroo foon hoddannu osoo itti fayyadamne baay'ee gaariidha. Amma kanatti akkaanan kaaya. Amma kunuu atikiltoota waliin wadduu qopheeffadheera. Shunkurtii, qaaraa fi dimbilaalaa, baala dimbilaalaa fi kaarotii, forokiliidha kanneen qopheeffadheera. Amma qullubbii adiidha. Amma nama toshaan kiyya oo'eera. Xiqqoo akka sirriitti nu godha. Zayinaa godhu nan eega. Sirriitti naa oo'uu fi dureeraa dhiifama.
ammasumatti atikiltii isaa hodhadhaa jechuudha. Duraan dursee kaarotii itti godhaa takka kaarotii nan hodhaa. Shunkurtatti galchaa. Borokiliidha. Qullubbii adii. Qaaraadha. Amma bilchaateera itti naqadhaa jechuudha xibsi ce'annoodha foonicha. Qaaraa adii itti godhadhaa. Diimaa jechuudha dhiifama. Kana fakkaataa akka jaalattan abdiin qabaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hoo jaalattanii sheerii laayikii godhaadha. Nagaan naa turaa bakka jirtanitti hundi keessanuu nagaatti.